Kanaafi abdiin nama miidhee yookiis immoo nama inni miidhe immoo hospitaala jira sababa. Abduun koo raawwate milkiin koo siin tolee. Ahandar batames nan kaasne mogolee. Yoo shamar kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu anis nagaa waaqayyoof haa galatu. Egaa abdiin Geetaachoo yookiis immoo abbaan miskiinaa fi abbaan rakkattoota akka hidhame hundumti keessan guyyaa kaleessaatti qabdanii hanga har'aatti quba qabdanii garuu maaliif akka hidhame wanti ifoome tokkollee hin jiru. As keessatti garuu waan tokko ni argattu jedheen nana mana jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa namoonni abdiitti dhiyaatanii fi akkasumallee guyyaa eebba kitaaba basaa isa bukkee kan turanii deebi'ellee namoonni maxxansa garaagaraa bilbilisa dura hin hojjeta akkuma kanallee bilbilisa amma harkaa fudhanii jiru kanneen jedhanii maxxansa garaagaraa maxxansan guyyaa kaleessaa toora sooshaal miidiyaa irratti facaate kan inni oolee jiru. Egaa akkuma isin beektanii abdiin hidhameera hidhameera. Dhuguma isa qofa osoo hin taane obboleessa isaa Quxusuusaa wajjin kanii abdiin hidhamee jiru jechuudha. Egaa abdiin guyyaa kaleessaati kan inni mana hidhaa seenee kan jiru akkasuma bilbillee harkaa fudhameeti kan jiru. Fi abdiin nama miidhee yookiis immoo nama inni miidhe immoo hospitaala jira sababa kanaaf hidhame malee eebba kitaaba isaa kanneen ifoomsan hin jiran akkasumatti hidhame jedhanii kan isaan wacanii haa ta'u malee egaa namoonni guyyaa har'aa kanneen haasa'aa jiranii fi namoonni akkuma kana namoota biyyaa wajjin hariiroo qabanii abdiin nama wajjin walitti bu'ee yookiis immoo nama abdiin wajjin walitti bu'ee garuu hospitaala keessa akka jiruu fi hospitaala ciisaa akka jiramu kan isaan informationiin ba'aati kan inni jiru jechuudha. Sababiin guyyaa kaleessa namoonni akkasumaan hidhamee akkasumallee abdiini kaleessa yookiis immoo dheengadda kitaaba isaa jalaa haqanii guyyaa eebba isaa hafee yeroo yookiis immoo sa'aatii murtaa'ee hafee jalaa haqanii har'a immoo isa qabanii haadha manaasaa doorsanii mana keessatti rakkisaa jiru kanneen jedhanii laayivii fi sooshaal miidiyaa irratti dubbataa turan jiru. Haa ta'u malee guyyaarraa akka odeeffannoon garaagaraa ba'aa jiruu fi akkasumallee odeeffannoo namoonni garaagaraa namoonni biyya suuqaa qaban haasa'aa jiranitti abdiin namaa wajjin akka walitti darbee fi akka walitti bu'ee akkasumallee namni inni walitti bu'e immoo hospitaala akka jirudha jechuudha. Egaa iddoo kanarratti warroonni kaleessaa akkasumaan hidhe jettanii akkasumallee iyyaa turtanii fi namoonni nama walitti bu'e jettanis anas gidduutti waa tokko isiniin jechuun barbaada. Namni tokko balleessaa isaadhaa fi abbaa miskiinaas ta'e beekaas ta'e wallaalaa akkasumallee Dr. Abiy Ahmed yookiis immoo hoogganaa biyyaa maaliif hin taane seeraaf namni kamiyyuu hidhamuu qaba yookiis immoo ajajamuu akka qabu beekuu qabu dursitanii jechuudha. Akkuma kana egaa wanta nuti miidiyaarra afarsinuu fi miidiyaa irratti olii gadi fiimnu tokko isaaf faayidaa qaba moo isa hin miidhamoo isa hin miidhu jennee waa xiinxaluu fi dursa itti yaadnee as baanee miidiyaa irratti dubbachuun baay'ee nu barbaachisa. Egaa akkuma namoonni kaleessa guyyaa kaleessaa wacaa turan yookiis namoonni guyyaa kaleessaa maxxansaa jiranii har'a yeroo informationiin abdiin nama wajjin walitti bu'e yookiis immoo balleessaa isaadhaaf hidhame yeroo jedhanii dubbatanitti deebiin isaan laatanii fi akkasumallee sagalee isaan ta'aa jiran tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa balleessaa isaaf hidhame yoo ta'e seera jala namni kamiyyuu seera jala jiraata waan ta'eef seeratti bulama waan ta'eef wanti godhamu tokko hin jiru. Egaa kan hospitaala jirus rabbi haa fayyisu. Egaa namoonni keenya yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti waanuma miira nutti dhufee fi keessattuu nuyi diiyaasporaan yookiis immoo namoonni biyya arabaas ta'e biyyoota garaagaraa jiraannu warroota biyya keessa jiraniif iyyaannu abdiinis ta'e namni miidhame sun anaaf tokko sababiin isaayyuu abdiin eeyyee nama gaariidha nama rakkattoonnii fi miskiinonni hedduun ittiin lafaa ol ka'anii fi ol ka'anii mana jireenyaa keessallee galanidha nama hojii guddaa hojjetedha akkasumallee hojjetaa nama jirudha jechuudha. Egaa akkuma kana immoo balleessaa isaaf immoo hin gaafatamu jechuu koo miti jechuudha. Egaa informationii guddaan abdiirraallee hin dhageenya jennee yaadna. Abdiin egaa amma hidhameeti kan inni jiru akkuma isin beektan isa qofa osoo hin taane obboleessa isaa wajjin namoonni diiyaasporaa irra jirru kun osoo of qufanne akkuma kana gaafa as teenyee waan baay'ee haasofnu yoo balleessaatiin hidhame ta'es akkasumallee balleessaa malee hidhame yoo ta'es gaafa nuti as teenyee warroota biyya hooggananii fi akkuma kanallee warra magaalaa Jimmaa bulchaan jiranitti gaafa fokkorree fi irratti haasofnu kana obboleessa keenya Abdii Geetaachoo miidhuu waan danda'anii fi osoo afaan keenya adabannee teenyee karaa seeraa feera qabeessaanii
maaltu ta'ee maaltu mudatee akkasuma balleessaan saa'oo rakkinni inni godhe yookiin immoo rakkoo inni uume maalidha jennee yoo gaafanne baay'ee barbaachisaa fi filatamaadha. Sababiin isaayyuu gaafa nuti miira keessa gallee waan barbaannee fi waan garaa keenya haasofnu biyya harka isaanii waan jiruuf mucaa kana irratti miidhaa geessuu kan isaan danda'anidha jechuudha. Kanaaf nuyi warri diiyaaspooraa ofii keenya nyaannee quufnee akka barbaanne jiraanna wanti nu eeguu fi namni rakkoo nurraan gahu waan hin jirreef of eeggachuun barbaachisaadha. Abdii Geetaachoodhaaf immoo akka amantaa keessanitti hundumti keessanuu kadhadhaa fi akkasumallee du'aa godhaa fi akkuma kanallee nama miidhamee jiruuf illee akkuma kanallee rabbiin kadhadhaa akka fayyisuuf sin jechuun barbaada. Egaa hordoftoonni Saaroon Entertainmentii hangeewna kanatti waan nu dhaggeeffattanii fi guddaa galatoomaan isin jechuu barbaada. Akkuma kanammoo wantoota garaagaraa argachuudhaaf chaanala kana akkasuma sheer gochuu, koomentii gochuun nu hordofuu dandeessu.